Salam salam akkam jirtu hordoftoota koo nagaan keessan iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha maal yaada seetan har'a malsiin deemaa malsiidha amma faasikaan hiikkate malsi no malsi bichaa waan ta'eef har'a malsii deemuu waan an ka'eefi maal yaada seetan manatti meekaappii godhachuun barbaade. Maaliif manatti wayya ala yoon jedhee sababni isaa maaliifi jechuu dandeessu. Sababni isaa birrii 2000 meekaappii godhachuuni isaayyuu amma koon godhanii amma kootuun godhan dhugaa waaqayyo isiniin jedha. So har'a ofumaaf hin godhadha isinittan agarsiisa na wajjin ta'a. Galgalan deema malsii na waamani waan ta'eef galgala waan an deemuufi amma kun saatii 6 ta'aa jira. Ka'een meekaap birraan ka'a mataa koo asumatti shuwarradha garuu deemitan sirreeffadha jeelidhaanii akka faashiniin barbaade. So meekaappii wanti na hir'ate hin jiru si jammar waan ta'eefi isaanan keessaa hiikee isaan kun isaanan akkan dhufeen hiikee as keessas fudhadhee fayyadamee asii waan kan na barbaachisanii qalamoonni gimmaasha isaanii sassaaqee itti fayyadame dhugaa Kiristoos isitti immoo kun birrii 70-80 kuni jechuudha qalamiin ani garuu achitti meeqan akkam bite beektu isinti mul'atu baay'ee ani eenyuun bite jaajaa gimmaashan bite isa gurguddaadha kanaayyuu inni kun ishii xixiqqoo isintan agarsiisa qofa. Ilaa ishii kan argitanitti ishiin kun birrii 35 asitti. 40-35 si'a lama malee waan dibadhani qeensa koo dibee jechuudha miila farka. So isa kana isa gurguddaan bitanii gurguddaadha adiidha isinti mul'atu maleedha. Birrii Dubaay birrii 10 nan bitee jechuudha. Isa calaqqisu inni kun isa calaqqisu gubbaa dibu 6 isa kaan 6 jechuudha. 3 fixeera. Lama nan qaban matoon hin saaqini. Isaan kun akkuma jiranitti sitti mul'atu. Lama hafan kan kana 6 kana qobaadhuma bitee. Isaan kun immoo 3 jira tokko fixee argitani nani eeke malee jechuudha. Meekaappii isa kana gonkumaayuu hin tuqne reefun saaqee. Maaliif muduu yoo saaqxan hin ta'u ilaasillee nan qaba. Kanallee tokko isaa sassaaqee tuttuqee tokko isaa jechuudha. Kana akka boorsatti baatadhee deema. Dafee baadhee deemu nan dhibu kanatti. Amma natti galchee deema jechuudha. Ishii kana akka boorsatti. Kanaaf amma nan jalqaba. Akkamitti akkan jalqabu immoo tartiiban ofii amma dibachuun jalqabu garuu isinitti nan agarsiisa. Kanan saaqne bargit ala waraqaan isaatu taa'ee jira. Ammas taa'ute jechuudha. Kanarraa fayyadamaan jira paawudariidha. Saaqeera paawudar isaan kun mulu ganaadha. Kanan saaqne kanallee saaqne birri meeqan akkam bite isintan agarsiisa nama sii kenna akkan jenna dirhama 99 dirhama tokko jechuudha. Ishiin kun kan inni bitu kunis akkanu. Okay baay'ee isaan saaqne kan hin saaqee isintan agarsiisa kan hin fayyadamaa ture. Maaliif normaal borcuurra kun kanallee saaqennaa sargiin saaqee yeroo tokko kanan saaqne kun akkuma jirutti jira surumaayu. Asillee jira. Akkamitti akka dibatan isintan agarsiisa. Ijoolleen keenya baay'een hin beeknu maalirraa akka kaanu dhugaa jechuuf warri fayyadamu barbaadan kanallee saaqee yeroo sargii fayyadame anasiin geeffadhee dhaqe birrii 3,000 naa hojjatte yeroo sargii garuu kan koon geessee dhaqe jechuudha. Faawundeeshinii kanan geeffadhee dhaqe lakkoofsa 4 xiqqoo immoo ija jala kana addeessu kanan geeffadhee dhaqe koon geeffadhee dhaqe muluu isaa jechuudha faawundeeshinii kunis lakkoofsa 4
lakkoofsa 4 jechuun fuula koo wajjin hin deema. Kun 17 kun 23 baay'ee adiidha jechuudha. Kan warra adii ta'uu qaba. Garuu ija jala iddoo isin gurraacha'ee bareedu xinnoo bifa biraa fana wal isinii fakkeessa. Kunis paawudaroota. Isaan kun immoo eyebrow kan laba ubbaatti godhatan. Kun kan hidhii. Kun immoo kan fuula keessan iddoo bunni gochuu adii taatan iddootti bunni isinii gochuu barbaadudha. Kunis akkanuma kan hidhiiti ምናምን ብዙ አለኝ. Isaan kana fayyadamaa jira lama kanaa fi kanan fayyadamaa jira. Ilaa isaanin saaqee kunuuti. Kana mastaawutii turraa cabee lafaan akka dhaame ton dhaabadhee dibadhu. Amma yeroo hundumaa kan hin fayyadamu isaan kana. Maaliif hunduma yoon saaqee hin badasa jedhu yaadan isaan kana fayyadamaa ture. Kanum lamaan hin fayyadamu. Duraani faawundeeshinii saaqee sadanu yeroo sargiin saaqee kana shigii kanas isaan kana fayyadamaa ture duraani. Kunillee addisiidha. Usaan biraaw kaasee malee eyebrown kalarii isa gurraacha iddoo kanaa baafadhee jechuudha. Ishii ija jala godhannu keessaa baasee maleedha. Asillee hin jijjiiruu kunoo. Isaan kun akkuma jiranitti kan ijaa kan hidhii kunoo kanallee as keessaan baase. As keessaan jechuudha kalarii isaa laalladheeti. So kanas akkasuma jechuun keessaan baase. Ishigiin sassaaqe jechuudha. Baay'eedha kan shanxaa keessa jiru ammayyuu ishigii hin saaqu jedheen jechuudha. Kun paawudariidha. Kunis paawudarii. Amma garuu kaameraa dhaabeen otoo dibattanii maalirraa jalqabdu isa jedhuun isinitti himaa na faana ta'a. Akkuma argitanii hundumaa argaa jirtu. Har'a manatti dibadheen godii kana laala. Yeroo baay'ee manatti hin dibadha. Sargiif jecha alatti meekaappii birrii 3,000 baasa malee 2,000 3,000 akkamis akka fiifana hojjedhu jettanii 2,000 jechuudha. So kanaan har'a shirreedha. Qo'ana faana ta'a akkamitti akka jalqabnuun isinitti hima. Amma hin dibadhani ganaan mataa dura sirreessa waan ta'eef. Ishi osoo dibachuu barbaanne akkamitti dibanna isa jedhu jalqabumarraa kaaseen isinitti ibsaa jechuudha. Isiniif ibsaa na wajjin ta'a. Isinitti agarsiisa jechuudha tokko tokkoon. Kunillee paawudariidha. Paawudarii yeroo mushirra taatan fakkeenya veelloodhaa olitti akkasiniif jedhu jechuudha. Ishi maal jalqabna jettan fuula keessan erga saamunaan dhiqattanii booda kiriimii kana fayyadamaan. Yaa baay'ee fidee dhufee erga dhufee kanuma fayyadama. Gara 5ffaa fixoo kooti kanaani. Maal isin barbaachisaa kiriimii kana jechuudha. Kiriimoonni biraas jiru. Akka fuula keessanitti hin barbaadu ciqee jettan isumarraa jalqabdu. Yookaan immoo wanta kanallee jira. Ani kanallee dibadha. Baay'een dibadha. Ani kanal kan hin dibadha. Haa ta'u kanuma hin dibadhani sirriitti dibattu. Yoo fuula saamunaan dhiqame qofatti kaatanii paawudarii yookiin immoo isa kana dibattan isinitti addaataa jechuudha. Kanaaf kana kiriimii dibattu. Kiriimii kana dibattu jechuudha. Normaali qiba akka nyuti jechuudha. Waan fuula dibattan kiriimii umkamu jechuudha. Sirriitti itti furdiftanii dibattu. Maaliif yoo hapheeftan daaraas hin ta'a meekaappiin sun jechuudha. So akkaati cululuqamtire erga akkana gootanii booda kanaadha steeppiin tokkoffaa fuula keessan normaal dhiqattanitti achi booda faawundeeshinii fuula keessan madaaluu lakkoofsa 4 kan koosini jedhe 5 illee naa ta'a. Isa akkana gootaniit akkanatti fuula keessan iddoo funyaan keessanii adda keessan bukkee lamaan iddoo gadii keessanii jechuudha dhiidhaa gadi akkas adda gootanii booda faawundeeshinii jechuudha la steeppiidhaan isinitti ka'a. Erga akkas gootanii ani isaan kanaaniif fayyadamaa jira. Isaan kana jechuudha.
yoo kana qabaattan hin dandeessu wanti biraan jira kana toon taani sirriitti furdaan kan rukutu akka kanaatti jechuudha. Isa kana fuutaniit as laala. Fakkeenya fuula keessanidha kun akkan isinitti himette jechuudha. So akkana dagootanii dibdanii erga dibdanii kaatanii baqa fuula keessan fakkaachuu erga dhaqee akkana erga gootanii akkanatti rurrukuttu. Fakkeenyaan maaliifan immoo isa xiqqoo isarra hadii dibama yoo jedhee ala fakkeenya isinittan agarsiisa. Iddoon kuniif iddoon kun ija koo yoo ta'e tarii oona gurraacha ilaasiifas ija koo yoo ta'e jala ija akkanan godha jechuudha. Maaliif xiqqoo iddoon sun nama gurraacha yeroo baay'eedha. Ishee akkanatti iddoo kana rukuta. Isa kaan faana wallaa madaala jechuudha. Edda gootanii hunduma irra rukuttu malee hin sukkumtan akkanatti akka baqoo akka keessa seenu jechuudha. Sana booda bifa fuula keessanii fakkaata. Amma mi harka koo gaaraa fi dakaa ilaaltan baay'ee liyyinnatiin qabu jechuudha. Incululuqas kiriimii kana dibachuun. So erga kana dibattanii akkana goggootanii maal ta'aa? Kan fuulaan isin agarsiisama waa'ee jaamina mana kun tani jechuudha. Erga akkas gootanii buruushii kana fudhattanii tartiiba buruushiitiin fakkeenya kana sadaniin qopheeffadha amma buruushii jechuudha. Isaan kana sadan maaliif kana fuula koo muluma mangaaga kootiin rurrukutaa jechuudha. Fakkeenya akka fuula keessatti deemtu fuulli keessan gurraacha yoo ta'e isa kana fayyadamtu. Fuulli keessan akka fuula koo fakkeenya bunni normaal gurraacha osoo hin taane yoo ta'e kanaaf waliin rukuttaniit fuula keessan mangaaga lamaan ittiin diddibattu jechuudha irra. Yoo gurraacha taatan immoo kanaan jechuudha. Kan arga mangaaga keessan rurrukuttanii fixxanii buruushii isa kanaanii. Ishee kanaan immoo lakunam akka roga arfeeti asii fi as yookiin asiifas waliin tuqxanii ija keessan jalasa. Fakkeenya kun ija keessan yoo ta'e jalasaa kana akkanatti iji namaa jalli yeroo baay'ee xiqqoo akka gurraacha dhagaa ija isa kanas akkanatti asii tuqxanii akkanatti gootuuni xumurtu. Sana booda jechuudha. Akkuma isin agarsiise mangaaga keessan lamaan jechuudha. Kanaan akkanatti fuula keessan isin jedhe mangaaga lamaan mitiire akkana iddoo kana gootaniit buruushiidhaan yookiin immoo isa sanaan fayyadamtu jechuudha. Mangaaga keessan lamaan. Okay, kalarii filattaniiti. Kunis akkuma sanaati akka addaachuuti waan ta'eef funyaan keessanirra funyaani kunaa jedhamu. Yeroo tokko inni fuuddoon funyaanii ammas mangaaga keessan isum diimaa gootan buqqee asiin mangaaga lamaan iddoo hidhii keessanii gadi jechuudha. Isa kanaan maaliif akka gamarraa ifu wayitiif isin fayyada jechuudha. Sana booda isa kana isa foundationiin dibattan otoo hin taane kan biraa lamaan qaba akkuma argitanii isa kana asumatti. Inni kun funyaan waan ta'eef irraa olee akkana gootu funyaan dheeressuu funyaan keessanii yeroo sana hubachuu dandeessu waan fakkaatu. Kan mangaaga lamaan oon isiniin jedhee asiinis mangaaga lamaan funyaan keessan dheeressuu isaatti akkatti dibdu jechuudha. Asimmoo daka hidhii keessanii gadi gamarraa. Funyaan keessan iddoon sun mangaaga lamaan gamarraa namatti hin mul'ata jechuudha. Okay. Kan biraa yoo barbaaddan kan biraa. Caalatti funyaan koo naafaa hifu
yookiin immoo funyaan koo caalatti taayifuu yookiin mangaagaan koo lamaan yoo jettan cululuqee yoo jettan isaan kun warra qaqal'oo ija keessaa minaamin as keessaa jechuudha. So buruushii isaan kun lamaanis kanuma akkasiiti jechuudha. An fakkeenya kana yoo fudhattan kuni funyaan keessa isin hin jedhe durmaanuu dheeressoo akkan gootu ammas iddoodhuma mangaagaa keessan lamaanii gamaa akka ifuu jechuudha. Waan biraamaa isin hin fayyadu. Akka cululuqu ifuu wayii hin jiru akkas funyaan keessan akkanatti akkaataa buruushii feetaniin amma kun funyaan keessanoota inni ifaa jechuudha. Laal fakkeenyaame kun immoo mangaagaa lamaan kun immoo dhidhii keessanii gadi ishii achii booda isamma funyaan irra dibanne sanaan akkanatti achumatti hin sukkumtaan iddoo hundumatti jechuudha. So gamarraa waan hifu wayii jechuudha. Funyaan silan harka dibadheefi malee naa fuula ila gamarraa waan hifu wayiitu jira jechuudha. Asiinis fuula keessan jechuudha. Kun funyaan keessanoota mangaagaa keessan lamaan sana kanaaf immoo waan baay'eedha. Yoo dibachuu dhiisuu dandeessu sin garuu baay'ee barbaachisaa waa'ee faawundeeshinii irratti. Kun immoo fakkeenya kuni ila kana dibdanii mangaagaa keessan lamaan asii olee akka qal'oo ta'uu keessa wayii beekamu waan ta'e bifa kalarii bara filattanii gurraacha isaa ta'u waan isinitti natti toleetta wayii gootanii irraa olee gara ija keessan irraa olee akkanatti tole. Innaa sana hin qal'atti fuulli keessanii jechuudha. Akkanatti bukkee lamaan qofa jechuudha. Gara gurra lamaanii jechuudha. Yeroo sana gurri keessan akka qal'achuu ta'a jechuudha. Inni kun faawundeeshinii fuulaan isinitti agarsiise amma. Okay, kan ijaa dafee isinitti agarsiisa viidiyoon dheerate. Kan ija keessanii jechuudha. Kuni maal inni yoo jettan isteeppii qaba akkuma isinitti agarsiise waan baay'eedha. Buruushatuma qaqal'oo waan taateef na dhokata waan ta'eef as keessa kaa'e. Ishi amma kan ijaa kun as keessa jira gaa. Kan fayyadamnu kan ijaa amma fakkeenya fakkeenya sinifan kaasagaa isaan kanaan fayyadamnu immoo ija fakkeenya too fayyadamne kana eyebrow labobbaa keessan ija keessan lamaan jedheen kaasasan kana ija keessan lamaan labobbaa akkan gootu jechuudha. Fakkeenya labobbaa keessan lamaan akkan gootan jechuudha mitire. Kuni kan saati. Kun immoo qarqara ijaa baay'ee namni keenya Itoophiyaa baay'ee fayyadamu yoo qabaate malee qarqara ijaa akkanatti sararratti baasa jechuudha. Akkanatti qarqara ijaa lamaan jechuudha. Fuulduraanis itti gochuu dandeessu. Then kana lamaantu diba. Dura garuu maal dibuu qabdu ija keessan durasaa jechuudha. Isaan saaqirraan isinitti agarsiisa. Isaan saaqirraan isinitti agarsiisameeni. Dura kun otoo buruushiin ta'in iddoon kun ija keessan gubbaasaa asii fi as. Kun akka kiriimiti garuu isiniif qabata jechuudha kan. Then erga akkas gootanii asii
qalamii uffata bifa uffata gurraacha okee watan caafii ija keessanii kana gootanii kanan barbaade kana yoo ittan fakkeenya kanan isiniif ladhameeni kun ija keessanirraa jechuudha. Ishi caafii isaa gurraachan godha iddoo kana. Buruushii jijjiirachuun dirqama. So ishii kanarraan bareecha. Kana jechuun ija keessan gubbaa jechuudha. Ija keessan gubbaa. Kazaan labobbaa akkatti dibatan isin agarsiisee maal jedhe. Kan ammoo hundumti keessan hin beektu. Ija keessan akkanatti kuulii jechuudha. Inni kun ija keessan kuullattu. Inni kun kuuliidha. Hundumtuu waan beekamudha. Kana garuu filattaniiti kan isin barbaachise. Bifa lama moo bifa tokko dibachuu barbaaddu moo waan feetan jechuudha. Sana booda waan ijaa dhumeera ammanuma. Kan ijaa kalarii feetan yeroo dibattan isiniif dhufa waan ta'eef sana booda immoo nyaara keessan maal gootu seetanii kuulii bunni yoo qabaattan kana gurraacha kuni bunni yoo qabaattan kanaan dura nyaara keessan dibdaniit sana booda immoo akkanatti ol filtu jechuudha. Nyaara keessan hin filtu erga filtanii iladdoon kun wayi qabdi waan taateef ishiidhaan sarara nyaara keessan wal qixxeessu kanaan filtu jechuudha. Kanaani kana fakkaata. Sana booda paawudarii isiniin jedhee paawudariin asillee jira. Funyaanii fi mangaagar akkuma isiniin jedhe dabalachuu dandeessu sirriitti aggaannantanii dibachuu barbaaddanii. Kun immoo harki keessan duwwaa yoo ta'e sargii millaashii yeroo dhaqxan harki keessan duwwaa yoo ta'e gateettii keessa minaamin akka bilichiliicu jechuudha. Arguu dandeessu. Akka bilichiliicu harka keessan gubbaa isaa maalii isaa kana sirriitti naan yoo jedhe. So kanaaf isarraa ka'aniiti jechuudha. Namoonni baay'een yaadan taane kan kaasanii baqa ilaalcha keessan ilaalu jechuudha. Akka ufgattu baqa barani jechuudha. Kanaaf ufgatuun qabda isin. Naasinitti tole ufgattuun of bareechitu naasinitti bade immoo ofirraa beeksiftu jechuudha. Maaliif? Baqa salphaadhumatti of eeguun eenyumaafuu biyya lafaa amma jiraatutti of eeguudha, of qulqulleessuudha. Yeroo kana immoo qulqullinaan ala iddoo isin qabdu baay'ee gadheedha jechuudha. Amma yeroo baay'ee Kiristoosiin nama tokko lama miti. Yeroo baay'ee namni reefu dhufte ammam turte dhufte waggaa tokkoof ji'a 5 ji'a 4 naan jedhe sobiin kaanaan jedhu. Waan reef ji'a 2 wayii ji'a dhufte fakkaattanaan jedhu. Maaliif? Barani gaamma haalaa dhufne ji'aan booda baqa rifisfis akka jennu jechuudha. Kan hin ta'u nun barbaachisu. Maaliif waan jiruun bishaaniin of qulqulleessitee kan ammoo salphaadhumatti baay'ee aggaannantee ton taane salphaa fayyadamtee bahu namaan qixxaate galtu keessa kee amma ni mannetti eenyummaa kee amma ni mannetti hir'ina kee namni beeku hin jiru. Kanaaf alaanis of beeksiftee keessi miidhamaa baqa sirrii miti jechuudha. Qulqullinni immoo gaarummaa ta'anii bahuunumaa ammeenya hin qabu. Anamma kana dibadhee cubbuun nan qabu. Maaliif kana dibadhee wanti nan yoo godhen jiru yakkinan hojjedhen jiru hin bara. Saa bareedu harki iddanaa kenname guutee bareechee na uume nan beeka. Garuu anis kennaan naa kennirratti sirriitti of jaaladhee of gammadee of bareechee jiraachuun na barbaachisa jechuudha yeroo hundumaa. Kanaafin isiniin jedha asirratti baay'een keenya meekaappiin madheen gaddaayyuu yeroo viidiyoo charchii gadi dhiisee charchiin deemaa jira. Ijarramaa dibattee mataa duwwaamaa deemtaa charchiin dhaqaan jenne charchiin keessa maaluma maalii keessa maal jetti dubara. Baay'ee hir'ina sammuu baay'ee qabdu dhugaa waaqayyo isiniin jedha.
Kanaaf kana dibattee hir'inni waaqummaa beekuu kee hin hir'atu. Kana dibattee bareeddee baatee wantati neegatiiviitti keessi laphee kee neegatiivii hin taane yakkamaa hin taane cubbamaa hin taane inni alaan dibattee cubbuutti sin galchuu yakka sitti fidu jechuudha. Kanaaf akka nama barate akka nama sammuun bana sanuu ijoolleen ala teessan akka daa'imaatti yaaddu ani maali akka ta'e hin beekuun bara. Anis achuman taa'ee dhufee akka daa'imaatti yaaddu bakka. Amma kan kana naan jedhe nama biyya keessa taa'u miti. Isin warraala jiru jechuudha. Akkan charchii dhadhaa isa ijarraa maa dibattee naan jechaa turtan. Ani baay'ee aggannan illee dibanii hin gaddaa. Maaliif otoo sii guutee barri hin dibattaa yoo otoo daandii argatte hin sobda malee. Hin jarjartu waan isaan beeku ijoolleen biyya alaa jirtanii hin ariifattu hin jarjartu. Maal dubbadhu otoo ilaaltanii fixiin koomantii kennuu deemtu otoo isa mata duree hojjetameef dhiiftanii wanta harka namaarra fuula namaa kottee namaarra barbaaddu jechuudha. Nam kolfa yeroo tokko taa'ee jechuudha nam. Amma dheengadda daabboo yeroon tolchu sana waa'ee daabboo irratti yaada ibsuu qabdani maali fakkeenyaaf si fayyada. Fakkeenyaan amma daabboo beeken tolchaa jedhee sitti agarsiisuu koomiti. Maal agarsiisuu kooti yoo daandiin siin mijanne fakkeenya yeroo dhufan manni kiraa namaan eeyyamu kondominiyeemii irra kireessitee galte iddoo natitti kuboota bubeessitee maal gootu hin dandeessu. Kana istoofiidhaan isin hojjetta sanaan hojjedhe sana bishaaniin waan ta'eef bishaan danfuu malee waan ittiin bishaan danfuun hojjechuu dandeessa jechuu barbaade. Daabboon bishaaniin hojjetame immoo akkamitti duubni isaaf gubbaan isaa diimata. Indiimatu surmaan siistamatti malee gubbaa isaa diimessi malee otoo maashiniin hojjechiiftee ati nyaattu maayyibiidha jechuudha. Kun maal fakkaata kun liixii fakkaatu kun hin beektu kaa sila hin beekneef ogummaa fudhadhu jedhamee namni sheerii yeroo si godhaati garuu atamma qeensa kee qoradhu ete qeensa koorra maal dhimma qabda. Anoo kan si barsiisuu dhufee waa'ee yoo sitti siif mijate yoo siif fudhatame haala kanaan fayyadamii isa jedhuudha bara. Garuu harka koo miila koo ija koorra barbaadadaati waa'ee sanaan hojjedhu miti jechuudha. Warra akkasii sammuu neegatiiviidhaan baqa borus neegatiiviidhuma sin hin jijjiiramtan jechuudha. Gonkumaa jechuudha hin jijjiiramtan. Jijjiiramuun immoo dirqama. Biyyaan baa namni seenee abaddan hin jijjiiramaa jechuu barbaadeen warra hin jijjiiramne. Oduu sitti guddisee viidiyoo sitti dheeressee asumaan laayik sheer godhaan isiniin jedha. Nagaa keessatti tola yaada gaafii qabdan barreessaa sabiskiraayib gochuu immoo hin dagatina. Chaanaala koo ariifadhaati guddisaan isiniin jedha. Nagaatti.